Gabbisaa Ejjatan. Hordoftoota miidiyaa Yeroo Faana. Badhaasa meedaaliyaa saayinsii Biyyaalessaa Amerikaa. The National Medal of Science has been awarded to Gabbisaa Ejjatan of Purdue University for outstanding contributions to the science of plant genetics. By developing sorghum strains that withstand droughts and parasites, he has improved food security for millions. His advocacy for science, policy, and institutions as key to economic development has lifted the fortunes of farmers and strengthened the souls of nations. Professor Gabbisaa Ejjatan akkataan ilaaluun barbaachisaadha. Akka beekamu seenaan Professor Gabbisaa Ejjatan hundi keenya barnoota irrattis akkanatti seenaa isaanii ni beekna. Haa ta'u iyyuu malee amma immoo seenaa haaraa hojjechuudhaan hojii baay'ee hojjechuudhaan kaadhimamaa ta'anii qorattoota Ameerikaa 21 keessaa tokko ta'uun kaadhimamanii jiru. Wabii nyaata addunyaa kanaaf qorannoo guddaa fi milkaa'ina isaan argatan xiqqaa miti. Egaa Professor Gabbisaa Ejjatan eenyu jennee sagantaa keenya jalqabnee jirra. Hayyuu fi goota Oromoon biqilchite hayyuu qabdu keessaa tokko kan ta'an Professor Gabbisaa Ejjatan dhalatanii kan guddatan magaala Olonkoomii yommuu ta'u, magaalli kun Finfinnee gara lixaatti kiiloomeetira 70 akka fagaattu ni beekama. Harmeen isaanii addee Mootuu Ayyaanoo jedhamu. Ilmi isaanii egaa tokkuma. Addee Mootuun barachuu baatanis ilma isaanii farsoo magaala Olonkoomii kan garaa nama raasu gurguranii ilma isaanii barsiisanii jiru. Professor Gabbisaan hanga kiiloomeetira 20 miilaan deemee nama barataa turedha. Egaa sadarkaa tokkoffaa xumuranii sadarkaa lammaffaa kolleejjii qonna Jimmaa barachuun yuunivarsiitii Haromaayaa irraa digirii jalqabaa argatanii jiru. PhD isaanii akka lakkoofsa faranjootaa bara 1968 yuunivarsiitii Ameerikaa irraa fudhatanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee egaa Professor Gabbisaan hanga kiiloomeetira 20 miilaan deemanii ennaa baratan barachuu isaanii qofa otoo hin taane ciminaa fi barnootaaf illee fedhii guddaa akka qaban, cimaas akka turan beekuun barbaachisaadha as keessatti. Egaa PhD isaanii Ameerikaa yuunivarsiitii Ameerikaa irraa argataniiru. Yuunivarsiitii Haramaayaatti barachaa turan. Professor Proud Itoophiyaatti waa'ee mishingaa qorachuuf Ameerikaa irraa gara Itoophiyaatti dhufanii wal arganii akka turanii fi gargaara isaanii yookiin gargaara Professor Proud ta'anii akka tajaajilan akka baratan Professor Gabbisaan daandii yookiin carraa argatanii turanii. Yeroos digirii isaanii jalqabaa baratanii waan turaniif digirii isaanii lammaffaa gara Ameerikaa dhaqanii akka baratan saayintistiin kun haala mijeessaniifii jiru. Egaa Professor Proud daandii yookiin haala kana akka mijeessaniif Professor Gabbisaa Ejjatan viidiyoowwan garaa garaa irratti waa'ee Professor Proud dubbachaa akka turanii ibsameera. Ergasii qorannoon keessumaa Suudaanitti mishingaa irratti qoratan
sadarkaa Afrikaatti jijjiirama guddaa kan fidedha. Profeesar Gabbisaan bara 1984 irraa eegalee Yuunivarsiitii Broad Amerikaa bulchiinsa Indiyaanaa keessatti argamuuf miseensa ta'uun hojjechaa turaniiru. Barumsi isaanii digrii lammaffaa fi digrii sadaffaa PhD biqiltuu diqaalomsuu fi jeenetiksiidhaan Yuunivarsiitii Brooditti baratanii. Profeesar Gabbisaan waggootaaf midhaan misingaa keessuma uummanni Afrikaa miliyoonaan hedduun lakkaa'aman sooratu qoratanii kan turanidha. Qorannoo 200 godhanii kitaaba 4 maxxansanii jiru. Akkasumas waggaa 28 oliif Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa hojjetanii jiru. Waajjiraalee 70 keessa tajaajila kennanii jiru. Akka biyyaatti akka ardiif idil-addunyaatti badhaasa 17 ol argatan keessaa guddichi akka lakkoofsa faranjootaa bara 2009 nyaata addunyaa World Food Prize yookiin badhaasa noobeelii gootummaa fi beekumsa isaaniif beekamtii olaanoo argatanii akka jiran kun egaa badhaasa guddaadha jechuudha. Badhaasa noobeelii jechuun badhaasa akka Afrikaatti badhaasa guddaa jechuudha. Dhiheenya kana qorataan saayinsii biqiltootaa Profeesar Gabbisaa Ejjatan badhaasa meedaaliyaa Biyyaalessaa Amerikaa Damee saayinsii National Medal of Science Pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden irraa argatanii jiru. Egaa Oromoon hayyuu qabdu keessaa tokko kan ta'an hayyuu fi beekaa kanaaf umurii nuuf haa dheeressu jecha ammas qorannoo haaraan akka argatan hawwaa hojii isaanii kanaaf galatoomaa jechaa sagantaa keenya golobna. Galatoomaa.